gadaa Gujii Roobalee maal faatu lallabame kan jedhu arraan tana qabanneetiniif dhiyaannee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa hanga xumura sagantichaatti nu faana ta'aatii nu hordofaa. Gujiin loon horiitiin qalata aadaa waddeessa hariirrata aadaa gujiin aadaa qaba. Aadaan niitii nama jalaa deemuun admalee abbaa gadaa hin tuqan seeraa. Intalti gosa ofii hin heerumtu admalee akkas jechuun yoomni Gujiin ardaa jilaatti seera lallabanii walharkaa fuudhiinsa baalli gadaa Gujiin abbaan gadaa harmuufaa jiloo madhoom turtii waggaa 8 booda baalli isaanii gadaa Roobaleetti dabarsaniiru. Jila godina Gujii ardaa jilaa mi'ee bokkootti raawwate kanaan abbaan gadaa jaarsoo dhugoo bunaa baalli fudhachuun waggoota 8 taananiif ni bulchu. Sirna gadaa torban tokkoof ture kanaan guyyaa guyyaatti yuboonni seera adda addaa lallabaa turani. Gareen aangoo fudhate warra Roobalee waggoota 8 dhufan seera lallabame hojiirra oolchuuf seerri tumame qalbiin caqasaa turani. Jaarroleen yookiin jaarsoleen lallaboota kanneen akka ilmaa fi intalaa, jaarsaa fi jaartiin, kan nageenyaaf ka araaraa, ka uffataaf qaama namaa, ka busaaf waadoo fi kaanis dabarsani. Lallabni maali kan jedhu as keessatti ilaalla. Jaarsoon dullacha boonayyaa hayyuu yaa Roobaleeti. Hayyuu jaarsoo akka jedhanitti lallabni abbootii umriin jaaran seeraa fi aadaa dhaloota ittaanaaf dabarsanidha jechuun mi'ee bokkuurraa BBCtti himani. Namni hundi akka dhaga'u, namni xiqqaa fi guddaan akka dhaga'u, namni yuuba ta'e lallaba dabarsa. Ilmee xiqqoof yookiin ijoollee xiqqoof dabarsa. Ilmeen kunis dabarsa sana fudhattee hojiirra oolchiti. Muka gaaddisa Gujiitti lallaba bukaa maali kan jedhuuf hayyuun Roobaleen jaarsoo waa'ee seera tumuu yookaan lallabuu kana kan nutti himan gaaddisa jala ta'anii ture. Waa'ee lallaba mukaa wayita gaafannetti mukni kan adunyaa qabeeru isa jechuun uumama hangam barbaachisaa akka ta'e cimsanii dubbatu. Mukni yookiin munni gaaddisa namni muka jala taa'aa gaaddisa muka ciranii eenyu balleessanii qilleensi galee biyya balleessa. Muka gaaddisaa Gujii waan ta'eef muka kana hin murinaa kan jigsan biraatillee kan dhaabaa jedhu yuuba Gujii. Lallaban kun itti dabaluunis dhala duubaatiif badiin hongeen akka itti hin dhuunne muka kana dhaabaa jechuun jila kanaan lallabamus dhaamanii. Waalloon itti elmamu yookiin itti elmanis lallabanii turanii. Lallaba Gujii gama loonii fi aananiin jirtu akkas jetti. Loon horata aadaa yoo horatan okoletti elman aadaa laastika elmuun admalee jaarkaan itti naquun yookiin raasuun admalee. Hayyuu jaarsee waa'ee tuma kanaa innaa ibsan okoleen gogaa loonii irraa bahee duruu gogaa loonii hodhanii waalloon loonummaa itti elman jedhu. Laastinni ammoo waan biraa waan taateef elmanii innaa itti naqan aanan sun keessaa goga ni bada jedhani. Yoo okoletti elman saanii ni mirga. Okoleen aadaa Gujiiti. Lallabni yuubaa bara lallabame kun waggaa 8 kan turu ogguu ta'u bara gadaa itti aanu gogeessa muudaanatti baalli hanga dabarsanitti hojiirra ni oola. Lallaba rifeensa durbaa ammoo rifeensi dubartiin bosona dubartii waan ta'eef hin haaddattu admaleedha. Dubartiin rifeensa miiriin wal dhabuun admalee. Hayyuun gogeessa Roobalee amma baalli fudhate kan ta'an jaarsoo dullachaa intalti mataa qabdi kaayyoo qabdi jedhu. Intalti mataa gadi buufatti quttoo qabdi. Intalti durraa yookiin dubraa faaya mataarra kaayatti. Dubra kan jedhan sana achiin beekani. Heerumtee hin jirtu abbaa warraa hin qabdu jechuudha. Lallabbii kana guddaan yuuba sun dabarsa. Dubartoonni yaada kana fudhatanii yaadni kun qajeelaa nageenya jedhanii fudhatu. Lallaboota biroo barana dabran keessaa maddeen garagaraa irraa kan seera cabse adabbii qaba. Adabbiin isaa immoo maali kan jedhus tumanii jiru. Seera tumanii yookiin lallaban kaanii akkamiin hojiirra oola jennee gaafanne
hayyuu kana. Nam seera kana cabse hayyuutti himatan jedha hayyuun yaa roobalee kun. Seera cabseera korma goromsa itti mura addee taanaan muraa kana fudhatee yakka kanarraa deebi'ee akka kana bula. Lallabni kun saba addaa kan hin foone ta'us himan hayyuun kun. Ati Amaara Darasaa Kambaataa Hadiyyaa hin jedhu nama hundaa qabatee eebbisee eebbaan dabarsaa Gujii. Gadaan marsaa 75ffaa har'arraa geenne tana lallaba kanaan dabarsaa quufa qabaa leetuu qabaa dhala duubaafillee akkana dabarsaa. Hayyuun kun dabaluun baalli waggaa 8 kana adoo waraanni hin jiraatin tolaan walirraa fuudha jechuun sirna gadaa kana nagaa akka ta'e dubbatu. Naamusa lallabaa yookiin yuubaa qophisee toggisee qixxisee. Yaa'ii gadaa Gujii keessatti erga yuubonni dubbii seera lallabuun dabaree dubbatanii booda jechoota 3 dubbatu. Yuubni tokko hoggaa labsii labsu jalqabu qophisee nan jalqaba kan jedhu yommuu ta'u erga labsee xumure ammoo toggisee nan ga'a jechuudha. Gama biraan yaada miseensa yaa'aa tokko kan mormu yoo ta'e qoxxise jedhama. Gujiin aadaa qaba. Aadaa tanaan bulee le'ee aadaa. Aadaan tanaan horee bula. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha akkasuma har'aan tana galata isiniif qabna. Subscribe keenya yookiin YouTube'n Siinqee Production har'aan tana subscribe kuma nuuf guutee jira. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Ammas itti dabaluudhaan namoonni mana keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Nutis yeroo yerootti qophiiwwan midhaagoo fi babbareedoo ta'an akkasuma sagantaa ispoortiis dabalatee qophii seenaas dabalatee taateewwan guyyaa guyyaatti ta'an biyyoota keessaa fi biyyoota alaas qabannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Akkasuma yeroo dhiyoo kana keessatti qophii addaa qabannee isiniif dhiyaachuu irratti argamna. Hanga siifamootu namni mana keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Horaa bulaa deebana.